asli du'a jechuun tun maal isiniif fakkaate sa geema taphatanii du'anii kaan isiniif fakkaate du'a jechuun tamachiin kutan sani tama awwaalaman sani duba inni eenyu taheeti eenyu mataa eenyuti isaa kanne kana jechuu kan fachuufi barisa singaafachuufi ree ustaazi kana gaafa dhume kana gaafa asli yaada agarnan tokkoffaa kan kun Hamzaan ni dhufee inaalaame Alex illee dhufee himatee waan himatu asli illee himatame karaa nagaatiin dhumate akka jiru araaraami malee walitti dhaadachuu lolaa fi miti xiqqoo naamusa manaa eeyine akkasitti haaduu jechuu barbaade yoo dhaaduu ta'e namni martuun dhaadata akkas jedhaan gaafadhaa fi waan yeroo san karaa nagaatii walaa gaafadhu jechuu barbaade karaa nagaatiin gaafa nabar yaa ummata kiyya jarri kunduu qaba jedhanii haddiin du'a kiyyaa maali murtiin du'aan akka kenname maali osoo jettanii barsilaa isheen illee utaaleen harkaan bu'u gadi haya takkafa dubaatee sanuu jala isa gaafachuu barruuti Hamza Sheikh Jabir laal nama fadii balleesse naagalee turre bar ani nama tokkotti illee dhaaddachuuf as ta'an jiru si galee yoo akka badduutti na fahamtan isa gartee biyya san keessa taa'ee dhaadatu maaliif dhaadateen jechaa jira malee waliin dhaaddachuuf naamusa mana keessanillee balleessuufi miti yooniif naamusa balleessaa jiraadhe isinirraan gabbu rakkoon qabu balleessa fi jira kiyya wanni Hamzaa bute wanni Hamzaa Sheikh Jabir bute biran jiru miti ree inni kaameraa biran jiru mi jechuma tokkicha qaalicha jee san osoo inni nu gaafiin deebisin isa bute malee Hamzaallee gaduma taa'ee seeraan nu deebisuu deematee waan osoo nuti dubbiin barini heeji qaalicha jee hanga soma baqa nageenya deema ana asli khiyya mana keessanillee jeequun dhufne mana nuttiin jeeqin akka waan jettaniif dhiifama yoon isinirraa jeeq sheekaroo be dubbii caafii qaalicha mana jeeqte Hamzaanii akkuma reef dura isiniin jedhe ustaaz Hamzaalleen akkuma keessan nama baay'ee walitti dhiyaannuni deeffatanii jiranii miira keessa galan keessaa bayanii kottaa deebi'a sheekaroo biyya jedhatan galchi abdii barbaade wanni immoo sheekni roobe qaallicha jedhanii hamaaf natti hin fakkaatu namtichi yookaan akkuma gurbaan sun yookaan namni sun jechuu yaadan malee hamaadhaaf waan jedhan natti hin fakkaatu illee silkii biran jiran jechuu yaadan natti fakkaata ilaalcha kiyya kun. Kurdiin tolfata. Waan hafe immoo waan hafe immoo inni matu meen dhaggeeffanna. Sheeka roobe haa dhufan. Mee gaafii takka isin gaafadhu isin maqaa kiyyoollee amnaanumaan ol seene. jalqaba irratti namni nama diin baratee nama islaamaatii jettanii jennaanii waa dubbachuu barbaada. Namni islaamaa jalqaba hin kijibu sanuu namni diin himu hin kijibu maaliif hin jee beekta? Ani immoo deebisaa gaafamumaan gaafachuu dha seene. Tokkoffaratti rabbiin diin baratan akka ittiin kijiba yookaan akka ittiin namoonni godhaniif himu. Waan eeyyamamaan ta'iniif waan isaanii asitti dubbachuun ullee sin eeyyamu. sheekaroo wajjin araaramuuf eeyyamamaadha jennaan eeyyamamaa miti jedha. Eeyyamamaa miti garuu kijiba isaatiin dubbachuu dhufe maaliif murtii guutuu anaati eenyu inni maal arrabsuu hin dandeettu eeyyamamaa eegan. Araara yoo eeyyamamaa ta'e maaliif waan kana kijibdan jennee qabna. Araaraaf eeyyamamaa yoo hin ta'in gaarii isaanis hamaa isaanis dubbachuu manni murtii federaalawaa galme sheekaroo beektu. Allaqee daqqaqee. Ayyama hin fudhannu araara yoo hin ta'in arraba hin fudhannu kanuma. Yoo ayyamamaa taate araaramuuf no problem. Waan feete dubbattee kaatee oofii goote. Yoo araaramaa hin ta'in federaalawaa galmee keessa jira. Obbo yoo ifileetti fiimurra yoo balleessu. Haala dura nama san kijiba isaa itti himtee dhugaan dubbatamtee namni araarama malee akkasitti miti. Dura eeyyamamaa ta'uudha. Murtii kiyya akkasumatti dubbiin murtii guutuu. Jaarsummaa taamu kanatti amantee itti yaada keessaatti gurgurattee wani deemtuuf hin jiru araara eeyyamamaan ta'in. Maal jette Mansuure? Maal jette Mansuure? Murtii guutuu isa ta'u sheeka Jaabir Hamzaa keenyas haa ta'u murtii guutuu isa ta'u haraara hin fudhadhu jechuu mirga hin qabdan. Maaliif jennaan
nuti Oromoo, nuti Musliima, Islaamni guyyaa sadii caalaa waliin ooluu hin dandeessu. Hamzaan kiyya ka jedhaa ture natti dhaadhatanii suni totally unacceptable. Sirrii miti. Garuu murtii guutoonis heeyyamamaa ta'uu diduu hin qabu. Nu qofatu hin ta'in nama 15,000 Oromoo 15,000 Musliima 15,000 si dhaggeeffataa jira. Yooma sheeka Oromoo illee balleessaa qabaatan illee hin dhiiftaaf malee diduun hin ta'u amma kana keessatti. Araaramuun tokko ta'uun waajiba Islaamaati. Balleessa nami qabuun jiraata balleessiteetta jennee akka inni ifama gaafatu goona malee hin araaramu jechuun murtii guutoo ati hangafa keeti sheeka Roobee ishii jechuu qabda. Nus immoo hangafa keetii akka hangafummaa keenyaattis umriidhaanis wal hangafnaa Islaama baay'ee gurguddaa jiran keessa. Kanaaf jennaan isin lamman keessanuu diduu hin dandeessan. Balleessaan jirtu garuu balleessaan kun jiraa kanarratti dhiifama wal gaafachuun inuma jirti. Sheek Jaabir kiyya nama meeqatuma miidiyaa kanarratti nutti dhaadataa isinitti dhaadataa waa meeqa jechaa oola. Walumaa dhiisnee walumaa dabarree rabbi namuma jiraatu ittiin jiraanne jechuudha malee ituu jecha namaa kana hunda dhaggeeffanne yoom sooshaal miidiyaa kanarra jirra. Kanaaf jennaan maaloo nu wal diduun nu wal qeequun gaariin ta'u akka amantaattis akka oromummaattis. Namni inuma balleessaa sana immoo dhiifama gaafannaan irra darbuudha. Malee sheeka kiyya si caalaa hadiisan beeku guyyaa 4 caalaa waliin ooduun hin taatu isinuma nutti himaa beekan guyyaa 3 caalaa. Kanaaf jennaan kanaan ilaalamtu isa jedhuun murtii kiyya. Sheeka Roobee Jamiila itti walii deebisi kalaaf. Asli asirratti ilaalila yara kenna amma namni walimatu namni araara fedhu. Dhugaa dubbanneen martuu nama gurdaadha wal arrabsaa hin araaramu. Yaa'ii taate. Nagaumaan waan keessan sani mattanii Sheek Roobee illee yoo isin balleesse kunoo kana badii qaba isin yaamuru jaarsi. Yoo Hamzaa fi nuti guutoolleen akkasii waa itti balleessan walitti akkasitti namni itti muree nama 15,000tu jira. Akkasii waddaan baatan jechuu araara barbaadan malee yoo ammoo lolaa deemtan inni illee yoo dhufe waa lolaa waa jedhaa nama haaruun beeytan akkuma keessa dubbiin numa babal'attii jechuu barbaade akkasitti fudhadhaa gara biraatti fudhatin jechuu barbaada. Akkasii araarri haabu. Wanta kataaniin jechuu barbaadu. Galatoomaati wanni kun beeyta naafi asliilleen waan kana asumatti dhiifama ja'aati fixaa keessaa ba'aa jedhanii nutilleen jechi nuun jaame nutis jenneeni beeyta wanni kuni namni hijaa walirraa qabu hin jiru. Namni hundinuu nama muslimaa obboleessa kiyya kan muslimaa ta'ee wanni akkanaa jibbamaan irraa bahuu gaarii jee duubaa wal qomatee waa walirraa jibbee waan san walitti dubbateeti malee waa walirraa jibbe san har'aan tana as fuula dura wal taa'ee araaramaaf hayyamamaa ta'ee nuti hundinuu Oromoodhaa obbolaadhaa muslimaa likki ija walitti himee bakka kanatti ati dogongortee jee walitti himee manguddoo as jiru kun hundinuu itti muree addaan gallaa jira. Laal nama 15,000 kana keessa sheekotii gurguddoo jira hayyuu waa beekuu jira nama jiruutii miti nama kana duratti hayyamamaa miti hin jeeyinaati obboleeyyan kiyya waliigallee diinummaa walirraa hin qabnu nama walirraa ajjeesee namaaf fixa lubbuu namaa tu'i. Kanaaf afoo itti waliin jechaa gara araaraa dubbii laafifne ayaanu garuu fuula duratti bakka kanaan siraa jibbee bakka kana wayii naan jette jaa walitti madha nutu osoo jechi tokko walitti himatin harka wal qabnee afoo inaan illaa jennee addaan goolabne. Isin akkas ta'uu maltan yaa deeqeeti. Kuni ka Sheeka Roobee akkaawuntiin galchitan Sheeka Roobee ka orjinaalii galcha. Ani gaafiin kiyya nama narrabsinaa keettaniif osoo narrabsuurraa qabaadde silaa yeroo gabbeetiin fi kiyyaaf gaata yeroo dheeraa kana hunda dubbaddan ture. Even ifa namaa godhullee hin barbaanne gadi ba'ee dubbadhee maaliif waan hin beekuuf anaattu murtii guutuu akkana godhe murtii guutuun akkana ta'ee ajjeefamuu qabas namoota san keessattis tokko ana ture. Haniin egaan maneedhaa sanii bees egaa waan dila san boodallee caal deebita kan kanneen amma isin asitti wanneen gaafachuu barbaadee araara dura namni maaltirraa kaatee itti aartee yoom immoo kijibni amma reefun tanaan harkee ol seene keessaan itti ergee keessaan itti barreessee mee guyyaa takka teekistuma haay jettu takka yoo inni naa fi inni walii barreessinee jiraate tanuman tokkoffarratti gaafachuu barbaada fagoo miti tokkoffarratti. Narageeffadhu. Talamaffaadhaa araarri sobaa immoo hin barbaachisu akkasii dhugaa dubbatanii nama walitti araarsan yoo ta'e eesun sirrii. Ammoo namni kun jalqabarraa kaasee jibee narratti nama baay'ee weerara nama tokko sobaan maqaa balleessee maqaa isaa faalee ooleen bulchu
wanta inni nama safareen deebisee safaruuf kanallee hin jenneenan maaliin jechuu isinii barbaada ani naafi nama kana jidduu jechi afaanii hin jiru wal dhabbiin hin jiru wanni wali kannineef warra raafuun hin jiru nan himanne isan himanne ani jaan isan agarre namni wal dhabeen immoo dalagarratti haa ta'u wali kanninee wal dhabneen haa ta'u nama biraati wannumti isaa wajji wal qabsiisee hin jiru maqaa kiyya dhahatee hooy akkuma duraan beetan ajandaa uffachuu akkuma dubbii deengaddaata hoteelaa sanii wanti ta'e sanii ani immoo sheekaa roobeettu hidhee anaatu hidhee jee inni dubbateef kana manni murtiitii fi namni as jala jiru kun namni achi hin jirre jiru ni beeka anaa wajji waa wal qabatu miti tokko farratti namni amantii muslimaa sallallahu alaihi wasallam jee dubbii eegalu tokko dila kan hin kijibu Sheekaa roobee wanni si godhe hin jiraatin maaliif araaramuu didda murtiif? wanni inni na godhe maqaa kiyya balleesse maqaa balleessuu qofaa miti anaatu hidhe jeeti dhimma nama dhuunfaa wajji qabu dhimma seerri qabatee jiru kamanni murtiidhaa boodalaalee araaramuuf qophiidha moo qophii ni jira? araara sobaa araaramuuf qophii miti. Bakka eegasuu gaafa inni si bira jiru warra dubbatta malee bakka abbaan jiratti abbaan hamachiisu manni murtii kuni gareen gara yaadatti. Yaa dhugaa keeti mana wanni ol seenee fi akkasuma gaafachuuf ture eegan jiraatin illee rakkoon qabu ammoo. Sheekaa roobee. Lakkoon tokko aboo namni maqaa isaatitti jijjiirate. Laale. Mee takka dubbadhuu jara keenya dhiif. Asli itti bilbileen dhufa na deebisi itti bilbileen dhufa shi. Lakki Bilbilee waama qoy.